jijjiiram akkamiin jireenya keenya irratti fiduu dandeenya. Namni tokko jijjiirama barbaada jechuun waan ta'erraa gara waan ta'e jechuudha. Jijjiirama jechuun jireenya ta'erraa gara jireenya biraa, hojii ta'erraa gara hojii biraa, ilaalcha ta'erraa gara ilaalcha biraa, jireenya ta'erraa gara jireenya biraa, waan ta'erraa gara waan biraa jijjiiruu jechuudha. Jijjiiramni ammoon ka'umsa keetii barbaada, murtee keetii barbaada. Jijjiirama fidsisuuf inni jalqaba yaadiisa. Gara jireenya ta'e jijjiiramuu kan dandeenyu yaada ta'e gara waan yaada ta'etti gaafa jijjiirree yaadnu malee gaafa waan san barbaanne duwwaa miti. Yooyya akkam jirtani kabajantootaa fi hordoftoota chaayinaalii kanaa kan teessane nageenyi waaqayyoo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu. An obboleettiin teessan hin seene birbisaa addas viidiyoo haariyaatiin akkuma kana mata duree haariyaa qabadhee isin bira dhiyaadheera. Viidiyoo kana kan qopheessaa jiru obboleettii teessan hin seene birbisaa yoo ta'u ogeessaan kaameraa ammoo Naa'ol Gobanaa nu faana jira. Haariyaa kan teessane like subscribe akkuma kana namoota biraatti akka inni ga'u share haa gootan isin gaafanna. Viidiyoota kanaan dura kan jijjiiruu irratti koomentii isin kennitanu yaadota naa kennatanuuni guddisee isin galateeffadha waan na hordofaa jirtanuuf galatooma isiniin jedha. Like subscribe share garuu hin dadhina hanga qophii keenya xumuraatti nu faana tura. Mata dureen guyyaa addaa ammoo jijjiirama akkamiin jireenya keenya irratti fiduu dandeenya. Mata duree jedhu qabadhee isin bira dhiyaadheera. Jijjiirama akkamiin jireenya keenya irratti fiduu dandeenya kan jedhu. Namni kamiyyuu jijjiirama hin barbaada. Karaa kama kan jijjiirama barbaadu garuu hin beeku. Garuu jijjiirama jireenya ofirra barbaada. Le'ii jiraatu irratti jireenya ofirra jijjiirama barbaada. Gara yeroo namoota waliin qabu irra jijjiirama barbaada. Gara hojiitiin jijjiirama barbaada. Gara barumsaatiin jijjiirama barbaada. Hariiroo nama waliin qabu irra jijjiirama barbaada. Jijjiirama hin barbaada. Kana eenyulle hin barbaada. Waan garaa ta'u malee wanni nu barbaadu mata duree garaa ta'u malee wanta sila jijjiiruu barbaadu hedduu isaa hin qaban. Amala gadhee kana jijjiiratu barbaada. Garuu akkamiin jijjiiratu danda'a kaayedhu ammooni adda baasee irra hojjetu hin danda'u. Garuu jijjiirama fedha baay'inni nama kennaa hin qabna. Akkamiin garuu jireenya keenya irratti jijjiiramoota kana fiduu dandeenya kan jedhu haga muraasa laalisaa fi walumaa yaalii goona. Jijjiirama kaayedhu kunuyyuuti namni tokko jijjiirama barbaada jechuun waan ta'erraa gara waan ta'e jechuudha. Jijjiirama jechuun jireenya ta'erraa gara jireenya biraa, hojii ta'erraa gara hojii biraa, ilaalcha ta'erraa gara ilaalcha biraa, jireenya ta'erraa gara jireenya biraati. Jijjiirama jechuun waan ta'erraa gara waan biraa jijjiiruu jechuudha. Jijjiirami karaa lamaan gara jireenya keenyaa dhufa. Tokkoffaan jijjiirama dadamaa yookaan ammoo jijjiirama uumamaati. Lammaffaan jijjiirama hojii nu gaafatuuti. Ka jalqabaa suni jijjiirama guddinaa waan ta'eef, jijjiirama oliikaa waan ta'eef, jijjiirama waaqarraa ta'e waan ta'eef, jijjiirama dadamaa yookaan uumamaa waan ta'eef kanarraa wanni eeggatamu nyaati isa qofa. Akkuma kana dhugii isa qofa. Kuni waaqummaan adeemsaan jireenya keenya keessatti karaa adda addaatiin jijjiirama inni fidu. Jijjiirama dadamaa keessaa inni tokko caammaan nuti kaleessa keannu lakkoofsa dabalatuun nutti itti jijjiirama odan ta'in dadama jijjiirama san nurra fideeru. Wayaan nu kalee keannu yoo meetira tokko ta'e meetira 3-4 katee nutti fifumaa nuti jijjiirama odan ta'in dadama keessatti jijjiirama ofumaa nu dhufeeru. Akkuma kana ammoo rifeensa keenya irratti wantooti dadamaa wal qabate waggaa keenya irratti wantoota irratti hundaanee jijjiirama ofumaa nu jireenya keenya irratti dhufu. Suni hojii harka keenya hin gaafatu. Saniif nyaannee dhuguun qotti gahaadha. Garuu jijjiirami lammaffaan kun ammoo hojii eegata. Ka jalqabaa waa hojjettu irraa hin gaddu. Hin nyaatta, hin untaa, nama waan ta'eef hafuurri waan si keessa jiruuf hin guddatta. Maaniif guddinni kuni wasirraa hin gaafatu. Guddina kana keessa gahee guutuma guutuutti harka keessaa qabu waaqa qofa. As keessaa waa hojjetuun sin barbaachisu. Nyaati isaa fi unii isa qofa. Kun kalamaffaa garuu harka keetirraa wa barbaada. Jijjiirami lammaffaa kun ammooni hojii harka keetii barbaada. Jijjiirami lammaffaa kun ammooni ka'umsa keetii barbaada. Jijjiirami lammaffaa kun ammooni murtee keetii barbaada. Jijjiirami angafaa waaqa qofa keessaa qaba. Sirraa maanta eegatama nyaati isaa, dhugii isaa, jiraati isaa. Kana garuu nyaati isaa
dhugiisaaf deemisa kana qofaa miti asirra akka barbaachisu jijjiirama firsisuu fi inni jalqabaa jijjiirama jireenya keenya keessa wanni fidu waan nu teenu wanta nu yaanne waan ta'uuf inni jalqabaa jijjiirama ka firsisu yaadiisa jireenya ta'e gara jireenya ta'e jijjiiramu ka dandeenyu yaada ta'e gara waada yaada ta'etti gaafa jijjiirree yaannu malee gaafa waan san barbaanne duwwaa miti jireenya keenya keessatti waa addaa uumuu ka dandeenyu yaada addaa jalqaba yaanneeti lammaffaa nama kana hin bilbilu jette yoo yaadi kee yaadaa jiraate bilbilii qofaa miti deentee dhaguu dandeetta maafi yaadi kee achuma waan jiruufi waa yaadi keeti yaade jireenya keeti waan to'atuufi yaada fi yoo jijjiirin nami yoo bakka jijjiirate yoo biyya jijjiirate illee jireenya ifirra waa addaa fiduu hin danda'u jijjiiramuu hin danda'u murteessaani yaada keeti yoo waan ta'e jijjiiruu barbaadde yaada san jijjiir beekaan tokko akkana jedhe waan tokko yoo hin jaalatini jijjiir yoo jijjiiruu dadhabde ammooni ilaalcha waan sanii qabdu jijjiiredhe bifa lama tokko jijjiirri isaanii lama ilaalcha waan sanii qabdu jijjiirri isaanii filannoo lama sii kenname jijjiirraan humna guddaa ka irraa horatuu danda'u yaada sammuu keenyarraa jijjiirama jireenya keenya keessa fiduu kan dandeenyu jalqaba yaada keenya gaafa jijjiirre yaada keeti yoo hin jijjiiramini biyya jijjiirtullee hin jijjiirantu nama jijjiirtullee hin jijjiirantu hojii jijjiirtullee hin jijjiirantu ati jijjiirama fiduu kan dandeettu jalqaba yaada kee yoo jijjiirteedha yaada kee jijjiirraani waa hedduu jijjiiruu dandeetta nami bu'aa yaada fi waan ta'eef waa yaada san tolchita waa yaada san dubbatta waa yaada san hordofta kanaaf jalqaba yaada kee jijjiirisi dursa aansa inni lammaffaan ammooni yaada qofa odoo hin ta'in bartee ka jijjiiruu qabda bartee maani guyyaa waa hojjettu yeroo jireenya kee keessa waa hojjettu ganama kaatee waan jijjiiruu barbaaddu sani eega yaaddeen duuba waan bifa sila karaa itti jijjiiramuu barbaaddu sani irra deebiteeti waa inni si gaafatu sani irra hojjetuu qabda yoom hojjetuu qabda sanyoo yeroo ta'e hojjetteeti jimaata guyyaa dhibe ammoo ratteeti moti guyyaa ta'e qofa hojjettee jireenya kee keessa jijjiirama fiduu hin dandeettu an jijjiiramuu barbaada amma achi kunoon jalqabee jijjiirameera jette jecha ifi baacha ifi jijjiiramuu hin dandeettu eega jijjiiramuu barbaada jetteen duuba gara sila jijjiiramuu barbaaddu sarratti tarkaanfii gaafa fudhatte ifirra jijjiirama fiduu dandeetta eega waan san yaada kee jijjiirteen duuba gocha keetirra jijjiiruu qabda yaadarra wanni aanu gocha waan ta'eef yaadaan eega gara isaa jijjiirante gocha itti aansi ammooni hujii teeti jijjiiri gocha keeti jijjiiri adeemsa kee jijjiiri